intalli mootii Turkii jalatti agartan tuni maqaan isii Faaximaa Murawwaa yookaan Abushanab jedhamti. Hiddaan dhalattuu Filistiiniiti. Haati isii Murawwaa Kifanjii yoo jedhamtu paarlaamaa Turkii keessatti bara 1999 dubartii isii jalqabaa turte. Garuu sababa hijaabaatii fi paarlaamaa Turkii keessaa ari'amte. Murawwaan Kifanjiidha haati Faaximaadha. Paarlaamaa Turkii keessaa erga ari'amtees akka isiin siyaasa Turkii irratti hin hirmaanneef waggaa 5 ugguramte. Ergas boodaayis dhiibbaa garaagaraa irratti godhameen eenyummaa lammummaan Turkii irraa haqamee akka biyyaa godaantu taasifame. Haati Faaximaa Murawwaa Kifanjiitis sababuma kanaaf godaansaaf gara Ameerikaa imalte. Erga gara Ameerikaa imalte booda bara 2017 gara biyya Turkii deeffamte. Yeroo ammaan tanaa Murawwaa Kifanjii haati Faaximaadha Malaaziyaatti ambaasaaddara Turkii ta'uudhaan tajaajilti. Intalli hangafa Murawwaadhaa tan taate obboleettiin Faaximaadha Maryamaan immoo gorsituu Birzaantii Turkii ta'uudhaan tajaajilti. Faaximaan immoo intalli Ordugaan cinatti agartan tuni Birzaantii waajjira Birzaantii Turkii hariiroo idil addunyaa ta'uudhaan tajaajilti. Ajaa'iba! Kan jibbaniitu nama dhaala, kan tuffataniitu nama caala. Akkuma Oromoon jette sani bara 1999 jara jibbamee tuffatamee ari'ameetu arraan tana biyya Turkiidhaa maatii guutuudhaan dhaale jechuun ni danda'amti. Haati kaleessa paarlaamaa keessaa ari'amte ilmaan isiitii fi obboleeyyan isii waliin paarlaamaa Turkii yeroo ammaan tanaa dhuunfattee jirti. Haati ambaasaaddara Malaaziyaa yoo taatu obboleettiin haadhaa Ruwaandaa Kifanjiidhaa ammoo paartii haqaa fi misoomaa ta'uudhaan tajaajilti. Intalli hangafa Murawwaa Kifanjiidhaa ammoo gorsituu Birzaantii Turkii ta'uudhaan tajaajilti. Intalli xiqqoon Faaximaan immoo Birzaantii waajjira Birzaantii Turkii hariiroo idil addunyaa ta'uudhaan tajaajilti. Walga'iilee gurguddaa addunyaa kanaa kan Birzaantii Turkii waliin ta'uun ergamtu Faaximaa intala mootii Turkii cinatti yeroo ammaa argitan tana. Ajab nama jechisiisa. Waa'een jara kanaa jalqabaa kaasanii hanga dhumaa dubbachuuf namatti dheerata. Matuma matarraa yoo irraa dhahan malee jarri kun garuu jalqabarraa yeroon isinii himaa ture akka isaan Filistiin ta'an isinitti himee jira. Garuu sira arra Filistiin biyya taate jaroota jajjaboo akkanaa kan hariiroo idil addunyaa Filistiin cimsu akka qabdu asirraa tilmaamuun nama hin dhibu. Hariiroo Filistiin addunyaa waliin qabdus hangam takka akka jabduu taate tilmaamuun nama hin dhibtu. Waa hundaafuu Rabbiin Filistiin biyyaa godhu. Jaroota jajjabootu biyyi isaanii biyyummaa irraa milqamuudhaaf biyyoota Arabaatii fi Awurooppaa Ameerikaa keessa hogganaa ta'uun tajaajilaa jira. Kan jibbantu nama dhaalaa, kan tuffatantutu nama dhaalaa jette Oromoon. Jarris akkuma sanii osuma isaan jibbanii osuma isaan tuffatanii arra Turkiyyee dhaalanii harkatti galfatanii. Ajab nama jechisiisti.